Waan laphee namaa cabsu dhugaa waaqayyo hundumti keessanuu adaraa rabbii namni haadha abbaa qabdu obboleettii qabdu ilmoo qabdu na biran darbin shir koppilinginaa godhe nageenya waaqayyo isin irraanfanni nageenya faraarri kiristoos isiniif haa baay'atu obboleettii keenya tokko waan laphee namaa cabsu waan garaa nama nyaatu dhala bara 2012 biyyarraa kan baateedha. Maqaan ishii Burtukaan Raggaasaa Shittoo jedhamti. Dhalattuu godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Bargaa magaalaa Hinciniitti dhalattee guddatte. Erga biyya Itoophiyaatti baate bara 2012. Mucaan kun biyya Beeruutitti erga godaante biyya Beeruut keessa hojjetaa turte. Maatii ishee dubbisaa turte. Garuu madaamin ishee saqaayyoo'uudhaan fooqirraa gad darbachuu gaafa ishiin jettu gizee hunda akkasii sodaachifti. Kanaaf mana sanaa baddee jirti. Erga baddee mucaa keenya nu barbaachisaa jedhanii osoo barbaadaa jiranuu hinduu ta'e reenfa ishii argame jedhanii maatitti himan. Ishi reenfa ishii nu ergaa jedhanii reenfa ishii gaafa erganii jedhanu maatiin hundumaa qopheeffatee reenfa mucaa keenyaa fudhanna jedhee gaafa boolee deemu reenfi kan mucaan sun kan saaniin taanii jechuudha kan nama biraati. Maqaan abbaa isaanii adda walitti fakkaate reenfi kan nama biraatti ta'e jechuudha kan ishee miti. Kanaafuu mucattiin kun immoo ijoollee 3 qabdi. Ijoollee dhiiraa 3 qabdi jechuudha. Adaraa waaqayyo. Namni sagalee koo kana dhageessu share koppilingii godhiti. Maqaan ishii immoo inni kan mattaawaqaa paaspoortiin ittiin baafatte Burtukaan Raggaasaa Shittoo jedhamti. Kan ishiin immoo biyyatti qeetitti waamamtu Dirribee jedhamti jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu share koppilingii gochuudhaan mucaan kun yoo argamte ilmoo ishii 3 hin boo'u abbaan ishii waa'ee kanaaf osoo dhiphatu lubbuudhaan darbanii jiru. Kanaafuu adaraa waaqayyo ilmoo ishiitiif yoo galti yoo argamte bakka jirtutti namatti illee hirkattee yoo jiraatte adaraa keessan share koppilingii godhaati ilmoo ishiitiif akka galtu sagalee ataanuu fi waan biraasiniin kadhadhu lubbuudhaan yoo jiraatte jirallee akka jettu reenfa ishee illee dhabanii maatiin. Kanaafuu ijoolleen ishii halkanii guyyaa boochi haadha isaaniitii fi ijoollee 3 qabdi. Piliis ilmoo namni qabu akkamatti isinitti dhaga'amu waan isinitti himuu hin danda'u. Kanaafuu namni tokko hojjedheen ilmoo koo guddisadhee bahee ilmoo isaarraa gaafa alatti hafu immoo baay'ee tokko ulfaata laphee namaas cabsa. Piliis bannaataችሁ beetilee ijoolleen Beeruut jirtan suuraa mucaa kana laalati iyyaafadhaan siniin jedha nageenya faraarri kiristoos isiniif haa baay'atu na biran darbina ijoollee baay'ee turdaataa na gaafataa jira footoo nama baay'ee na bira jira garuu ittaansee immoo sagalee ta'aafis siniin jedha sa'aatiin irratti qabu. Qimamochee mana madaamee hundi keessaniyyuu viidiyoo kana dhaggeeffadhaati adaraa keessa sheerii godhaati namoota dhimmi ilaalu biraan ga'a. Akkuma argaa jirtanii obboleettiin keenya viidiyoo jalqabaa irratti akka dhageessetti obboleettiin keenya kun akkuma nama kamiyyuu nan dalagadhettee biyya ormaa dhuftee biyya ormaa keessatti agamma bara 2012 dhuftee jedhamee jira hanga ammaatti sagalee ishee hin dhagahamne jechaa jiran maatiin isheen illee nama maatii ishee qabu nama ijoollee 3 qabu jechaa jirti. Akkuma suuraa irratti viidiyoo irra jalqabaa irratti agartan kana jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu sheerii godhaati bakka namni ilaalatu wanti kun ilaalatu biraan ga'aati maaliif argamuu dandeessi waan ta'eef. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyoo. Sees baga nagaa taatan baga yaata siin jechaa egaa hordoftoota koo warroon chaanaala kee afaaraa taata sabskiraayib gochuun maamila keenya taa'e warra ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti obboleettiin keenya tokko akkuma seenan dalagadheetti biyya ormaa Beeruut dhuftee biyya Beeruut keessatti immoo manni sun akka isheedhaan taane himtee jirti. Manni sun akka badaa ta'e himtee jirti. Fooqirraa si darba jettee yeroo baay'ee na doorsisti jettee jirti. Kanaaf obboleettii keenya kana ka namoonni beektan yookiin immoo namni argitan adaraa keessan akka maatiidhaan geessanii yookiin sheerii gootanii akka obboleettiin keenya kun barbaadamtu jechuudha. Hinduuti jedhanii yeroo tokko akkuma isheen viidiyoo irratti dhageessite hinduuti jedhanii yoo dhaqanii reeffa ishee jedhanii reeffa ishee kan isheetii miti jedhanii adaraa nu barbaadaa jedhamaatiin jechuudha. Adaraa keessan barbaadaaf jechuudha. Namni ilmi namaa akkatti bahu beekna malee akkatti galu hin beeknu. Waaqayyoomti nu wajjin yaa ta'u waaqayyo kooluu san duraa qabatu dhugaa rabbii jireenyi biyya ormaa ijoollee baay'ee ulfaatti. Walitti hin dabinaati viidiyoo yoo agartan viidiyoo irratti hojjedha gara tiktokiitiin gara feesbuukiitiin gara yuutuub garuma fe'een miidiyuma qabda irratti waliif sheerii godhaati akka sagaleen ijoollee keenya dhagaamu taasisaa isiniin jedha. Maaliif numa tolii sagalee ta'a malee namni nuuf sagalee ta'u tokko illee hin jiru jechuudha. Maaliif hundumti keenya akkatti baanu beekna malee akkatti galu hin beeknu. Hundi keenya immoo mana namaa keessa jira goda namaa keessa jira. Goda namaa keessatti immoo waliin birmachuu qabna. Walitti garaan jabaatiin adaraa keessanii waliin birmadhaa jechuudha. Hedduu garaa nama nyaatti haati haadha ilmaan 2-3 ijoolleen ishee hin boo'u haadha koo hin jedhanii hedduu garaa nama nyaata. Dhugaa rabbi jireenyi biyya ormaa kunis hedduu ijoollee keenya godda'ee jira jechuudha.
dhugaa rabbii maaliif akka nuti dhaloonni ammaa kun maaliif akka dhalanneetlee garuu bakka cinqii biyya ormaa keessatti ijoolleen keenya cinqamaa jiru harreeffa lubbuu ofii dhabaa jiru hedduudha jechuudha. Waaqayyo nagaadhaan waa galchu biyya keenyatti isiniin jedha hordoftoota koo adaraa keessa viidicha kana sheerii godhaati bakka namni dhimmi wanti kun ilaalatu biraan dhugaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa bakka dhugaa rabbii hedduu akkanatti dhagahame. Nyaannaa tanatti warra ilmoo irraa baasee na guddifadha ilmoo jettee ilmoo ishee irraa dhabamaa jirti jechuudha ijoolleen keenya. Naa waaqayyoon bakka jirta itti hunduma keenya nu haa eegu. Isinis haa eegu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a wartaa irtaas galatooma ulfaadhaa. Akkasuma kaammoo yaada qabdanii immoo qeeqasoo qabaattan komeentatti barreessuun dagatinaa. Waan gargaaramuu danda'u walumaan wal gargaarreetti wal gargaartee qorcee arba hiitii jedha Oromoon. Nutis gaafa waliif mirmanne waliif sagalee taane obboleettiin keenya kunis argamuu dandeessi waan ta'eef kanaaf wal cinaa jedhaa isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa. Maaliif osoo amantaadhaan kuttaadha waliin qoodii wal cinaa jedhaati sagalee waliif ta'a dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif gaafa ati sagalee naa taate illee sigileessii ta'a kushinaa arabaa keessa jirra hundumti keenya jechuudha. Maaliif waliif birmachuun lammiif kafana yookiin gaachana kan jedhani gaafa nuti rakkanne waliif mirmachuudha jechuudha. Kanaaf adaraa walii mirmadhaa obboloota koo adaraa keessan waaqayyo isin haa eegu. Dhugaa jireenyi biyya ormaa dukkana dhugaa rabbii dukkana jechuudha. Rabbi ijoollee keenya hedduu takka guddaa jiru. Na waaqayyoon obboleetti koo harka diinaa keessaa waaqayyo si haa baasu kan lubbuudhaan jiraattus ta'e kan lubbuun isin jiraanne yoo ta'e bakka hedduu nama gaddisiisa dhugaa rabbii maatiin ishee ilmaan ishee eegu har'a isheen hin jirti ta'a. Hagaarraa hafuura ishee dhagaanii hin beekane hedduu nama canqa jechuudha. Waaqayyo si wajjin haa ta'u harka diinaa keessa waaqayyo si haa baasu obboleettii keenya adaraa keessa sheerii godhaafi nagaa ta'a fayyaa ta'a viidiyoo biraatti deemnutti.